Abraham abbaan keessan Abraham otootee waan Abraham hojjetu hundumaa hin hojjettan jedhe. Abraham haadha mana sadii hojii isaarra Abraham haadha mana sadii qaba. Hin fuutanii haadha mana sadii yookaan lama akkamillee xiqqaate. Bakka walitti ta'uu danda'a malee nam tokko uumame. Abboo akkasii Abraham haadha mana sadii qabu moo qabu hojii Abraham miti kun. Hojii Abrahaam nama handi gongore. Osoo okay abbaan keessan ilmaan Abraham yoo taatan hojii Abraham raawwatu hunduma hin raawwattan jedhe hin raawwattan isin. Karaa amantiitiin jedhe inni karaa hafuuratiin jedhe kan fooniin jenne. Haruma feeteen haa taatu haadha manaa sadii ni godhattanii. Hin godhannu obbo. Kanaafuu ilmaan shayitaanati isin fixadhe. Waliin bisee kanaasii ammoo annama cubbuun ta'u. Deebistena. Ani moo waan si dhaama abbu bu'aasii koo sin jaalladha baay'ee isaa. Jaalatta Abrahaamuun jaalattu osoo Abrahaam jaalattanii. Addurumadha waa'ee macaafaa kana dhiisi. Maal godhe? Waa'ee madammarii fi idaama kitaaba Jawaariin Gaabbuu sanii dubbisna. Lakki maaliif seete kuni nama garan taanetti oofaa jirta sirrii miti. La. Dhiisi. Abadan kara sirri irratti gara waaqayyoo isa tokkicha nyaanne san duule. Akkas miti. Akkoo quraana irraa barsiisisa sitti gaafatama quraana irraa gaafa barsiiste. Maa wangeelaa udiddee quraana maaliif sillala quraana wangeelaa udiddee. Lakki namni amantii isaatti kan namatti kan lallabu amantii isaati malee kitaaba gara biraarraa amantii isaa lallabuun hin jiru. Quraanni maal siin jedha amma quraanni siin qobatu. Waan biraan si fidaa qoy amma. Abraham Daawit ejje moo ejjine? Ejje akka seera kakuu moofaatitti namni ejje maaltu irra raawwatama? Namni ejje akka seera Museetitti dabadabamee ajjeefama. Abraham Daawit dabadabamee ajjeefame? Hin ajjeefamne. Maaliif? Daawit ikkoo yeroo suma sana dhiifama gaafate waaqayyotti boo'ee uffata isaa kutee. Fadhu haa gaafatu fadhuun gaafatin namni inni ejjee fi isin ejjite haadha gaarrukotamee ajjeefamuu seerri jedhe fadhu haa dhiifama gaafatuun gaafatin waaqayyoon. Kanaafan macaafa dhiisii siin jedha seerri sun seera Museeti. Museen uummata sana ittiin bushu. Seera Musee sanitti seera bushu. Seera Musee sanitti seera bushu. Seera Musee sanitti seera. Okay, assalamu alaikum. Waan jedhe Asaffaa bara Musee yoo jiraatte yoo kan anaa fi ati cubbuu dalenne ejjine Museen maal nurratti raawwata? Yaa wanta seerichaan taa'e. Aboo bara sana bara Musee bara kakuu moofaa osoo jiraanne namni tokko anaa fi ati kan ejjinu taate Museen maal nu godha? Wanta seera isaarratti barreeffame nurratti raawwata kaa. Maali seera isaarra wanni barreeffame? Nu dhungateetiif nagaan boqodhaa jedha. Maal nu godha? Nu afeereeti mana gartee mana hoteelaa nu geessee nu nyaachisee nu gallakkisa. Akkas ta'uu mala bo. Ayyoo. Ati dhiisii kana dhiisii. Nama kanarraa gorsi. Daawit kakuma hin ajjeefamin Daawit bakka isaa ilma isaa cubbu akka jedhe yakka abbaa ilmi ittiin gaafatamin jedha. Ilma isaa ajjeesee bar waaqayyoon isa dhiisee. Ilma eenyu? Ilma Daawit isaatu badiin isarratti ilma irratti raawwatamte nama cubbuu hin qabne daa'ima irratti. Daa'ima akkamii bo? Hayi. Inni gongorte kan. Namni ollaatti Daawit akka wangeelaatitti intala ollaatitti ejjeemi. Intala ollaati min talsan. Jaartii namaati mi? Jaartii namaati. Namni jaartii namaatitti gartee dabalame hin ajjeefamaa mi? Seerri waaqayyoon dalagu Daawitiif. Daawit koo nama akka laphee koo kan jedheni waaqayyo. Dhiifama gaafate akkasuma. Haa gaafatu ati yeroo sanitti bara Musee jirte yeroo sana yoo dhiifama gaafatte dhiifama waaqayyoon siif irra darba. Yeroo Museedhaatitti ejjitee bara yoo ejjitee dhiifama waaqayyoon gaafatte seerri Musee sumarratti raawwatamu hin raawwatamu. Hin raawwatamu maal dhiifamni jira bare maswaata mi'aa qarbu wanti isaanii
aarsaa dhiyeessaniif taadhaa dhiifama cubbuutiif miti. haa ajjeefamuu jedhe ebboo ajajaa bar komaandimentii bar Kumaan. ajjeefamuu jedhe bar awoo isin moo ani fitadhe jara namee jirtanii bakka mee mata ture assalaamu alaikum ofii wal yaanne maye Amma ati kan hundi gaafachaa olti deebisuu baadhu sani immoo sin gaafadha ka amma naa deebise. Daabbo mo'as. hayyee Amma haalatu si gaafata ati nan akkuma ati na gaafachaa turte kan si gaafadha. hayyee Eeshi. Silaa quraanni Ustaz, assalamu alaikum. Wayi kaamarree immoo. Dhiifama diqqoo si'u chaarjiin na cufu jira. Shahaadaa wayiitu jira. Waan dhaamsa isiniif qaba. Allahu akbar namaatu yesuusiin fudhatu deema ebboo muhammadiin allah ana Samuut narraa godhaati. Dhiifama gizee takka osoo naa kennitanii na hayyee hayyee hin dhagahama sagaleen kiyya. dhaga'ama Abu Muwaz. Na dhagahama bikee waan dhagahartan hin se'u waan. Sagantaa keessan kana baay'ee tokko dhaqasuu ture. Nama dalaggoo sarraatanya na bira dalagaa wayii qaba ture. Nama haga 11 wayii keessaa. Nama amantii garaagaraa qabu. Eegasii booda dammoo osuma sagantaa keessan caqafnu sa'aatii maabiraatiin nurraa badee sa'aatii firii qabnu sagantaa keessa osoo caqafnu mucayyoo wahii sallamtee mucaa wahiillee jara kanarra shahaadaa na deebisaa. Sagantaa keessan kana nu caqafnu dammoo haganaa kana nu jalaa baddanii nu gaddisiistaniirtanii nu jalaalleen badinaati shahaadaa na qabsiisaa chaarjiin narra dhuma taara wal isin hageessu. hayyee hayyee tola Nu jalaan badinaa gadhu. Abba. Rooba ati baas kottu. miliyoon Ayyee ustaas jirtu? numa jirta abboo Jirra baga jiraattan. ameen Nu jala miliixanii maal akka bara wannoo keessa isin ari'anii sanii nu jala naanna'itanii bara muka jala miliixan yaadattu? gooftummaan minisootaa fi tiktookirra naa kennamte Barri sunillee darbee kunoo amma baga deebitan. wangeelli nu harkatti galee bar asaffaa Amiin nuuf ta'eera dhuga. Jamal deebi'ee fakkaata. Jamal yoo deebite dubbadhu. Deebi'eera sagantaa kennitanii cal'isaa. Dubbisaan viidiyoo shaabaan garuu maabiraatiin hin jiru bakka nu jiru. waa xiqqoomallee taasisu jaan arginu Viidiyoo abaa. nyaata godhannee bar dhugaa akkasii miliyoon abdii musa assalaamu alaikum Hin mul'annaa? hin mul'atta hayi Awwal qaasin fanaa fiduu diddan biyya tokko naannoo tokko dhalootaan illee naannoo tokko. Kunoo mucaa kana bira dalagu itti himnee sagantaa keessan odoo dhageenyu osoo isin hordofnu hin amanaa shaadaan qabadhaa shaadaan qabsiisinaan jedhe isinumarratti waan inni gammaduuf isinumarra shaadaan qabsiisin jedhe. abu talaa assalaamu alaikum itti fufaame Qabsiisaan barakallahu. maasha allah wal baran obboleessa keenya kana hayi roojaa waati jaarsa wayii fiddeen seebar nama shabaabaati eddoon tole obboleessa nagaan siif haa ta'u Amiin isiniif isaa ta'u. maqaan keessan eenyu abu muwaaz jedhamani Leencoon jedhaman. leencuma deemu sanete leenca miila lamaati taate malee akkana waan jedhu jamaal kun si dirqee si fidu jira leencoo leenca namni dirqee gara islaamummaa si dirqee gara islaamummaa si dirqeetti birrii si kennee si fidu jira hin jedhe Lakki. Anumatu dhufuu jira. badhakeetiini leencoo amantiin kee ortodoksii moo peente moo waaqeffata Yeroo duraaf peenteen ture. amma firra yesus nama jechuu yesus ergamaa rabbii jechuu waaqni gartee tokko malee hin jiru jechuu fudhattee tole inshallah bakka hojii jirtanii gara shaadaa deemna inshallah shaada qabanna inshallah Gurbaa Yesuus oolshaa lubbuuti maal taate? koy asaffaa eenyu mee usaa isin mee dhaabbadha
miliquuf deema garagtee gara nama jalaa toleen akkas na jalaa jetta tole ashhadu أشهد an laa ilaaha أن لا إله illa Allah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluh ورسوله wa anna Isa وأن عيسى Allahi عبد الله wa rasuluh ورسوله ani ragaan baha أن رقام بها rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru ربي تقوم عليه كان هكا قبر منجر muhammadis محمدis garbicha isaatii fi garbicha isaatiifi ergamaa isaa kan xumuraa ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira arraba kiyyaan dubbadhee jira. Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos Isaa yookiin Yesuus Kiristoos rabbii miti rabbii miti Rabbi miti ilma rabbiis miti Rabbii miti ilma ilma rabbiis Rabbiis miti miti ilma Maryamaa ilma Mariyaamaa garbicha rabbii fi garbicha Rabbii fi ergamaa rabbii ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf kan saba Israa'el qofaaf ergame ta'uu isaa ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee baradhee baratee arraba kiyyaan dubbadheen jira arraba kiyyaan dubbadheen jira. yaa rabbi islaamummaa irra na jiraachisi irratti na kaasi Yaa Rabbi Islaamummaa irratti na jiraachisi. irratti na kaasi maasha Allah Allahu akbar leencoo baga gartee gara islaamummaa leenca daran caaltuu dhufte osoo umrii tanaa jirtu rabbiin sammuu sii kennee baga islaamummaa sii kennee rabbiin sirraan fudhate jabaadhu baradhu islaamummaa keessa hin ta'in baratta nama waaqessu Iyyasuus arrallee hin ganne Iyyasuus nama gamaa rabbiitiin rabbiitu ergate waaqenni waaqessina malee isan waaqessu Muhammadin waaqessinu waaqenni waaqessina Abrahaam waaqessinu malaa'ikaan waaqessinu uumama mul'atuuf hin mul'anne kan munyuuquu fi kan ta'e kan balali'u kan lafarra deemullee waaqessinu waaqa tokkitti ijaan hin mul'anne waaqa isaa Isaaq ka Abrahaam ka Iyyasuus ka Muhammad ta'e waaqessina malee dhiiran waaqessinu Iyyasuus Kiristoos dhiira dubartii irraa dhalatee nama akka keenyaatiif saba gartee Israa'el qofaaf ergamanii amannaa anaa dhufu gara islaamummaan sin jedha hin baratta inshallah jamaalis si barsiisa nulleen si barsiina jabaadhu inshallah jamaal gara islaamummaa baradhu tokkotti waliin lallabna kanaan sin jedha murannoo yoo qabaatte tole kana murannoo qabaachuu qabda Anillee yeroo baay'ee isin hordofaan ture. ayyee Isin hordofaan ture TikTok live kanallee. Allahu akbar Yeroo baay'ee yeroo nama gara musliimaatti fidan argaan ture. ayyee Baay'ee isin jaallatamatti ni gosa. baay'ee si jaalanna haqiqata nageettii jedhee warra gartee biraade warra gartee ijoollee feen nageettii jedhiin bo Hayyee isaan iyyuu sagantaa keessan hordofaa waa isaa galcheetii bakkoo dalagaatitti kunoo ofii isaaniitii wal amansiisaa jiran namni waan ta'eef haasaa guddaa walii godhaa waan ta'eef. jabeessi bakka teenya No, nusi rakkoon hin jiru isin sagantaa keessan nurraa kutuu dhabuun nurraa kutuun diqqoo nu miidhe addaan gaaffi nu godhaara nurraan kutina nu jajjabeessa. Isin caqasaa waan nu hanqate waan beekumsarraa dhabne bakka isin akka waan nu keessaa dubbattaniif waliif deebisaa wal hordofarra waan ta'eef nu jabaadhaa isin jaaladhaa nu jajjabeessaa hartanii galatooma. hundinuu garee isaataati jabaadha rabbi sinirraa jaalatu bareedduu jiraadha jabeessi bakka teenya itti mara isaas nuufi nagaan jiraadhu ayye salaam Waalaikum salaam. akkana nyaatanii rabbi isiniif haa laaffisu leenca arganne galanni isaaf haa ta'u abboo akkana maal jettan abdii Muusaa Ciisaa Abdul Fattah numa jirtan isinuu isin wal yaanne isinuu shaadaan isin qabsiisaman ayyo kiyyaa tana da maal jettan ustaaz
amma shaada wal qabsiisna nutu maal nama nu wala qabsiifnu akkam jirtan ustaas baga nagaa dhuftan maasha Allah alhamdulillah barakaadhaan dhuftan khayrii wajjin dhuftanii akkasii bar manni keessa mana khayrii shahaadaan akkuma itti fuufe mana itti fayyani mana itti araarama argatanii mana itti rabbiin barate akkasii ammoonis dhufe kuna Leenca. Waalaikumsalam Abbo. Ayo. Awas lawan mas. dhugaa Oh nama bicara bahasa sini deh. Kabaltiin barbaada. Arraan guyyaa midhaanii machaa jira akka kiyyatti. Uummanni kun naaf haa dhaga'u. Itti lala uummanni kun boora ajandaan godhata dhiise. Akkam jirtan maa inni badaa sin argeen beeku? Aboo biyya lafaa kanaatu beektaa jireenya biyya lafaa kanaatu na bachiise wallahi. Okay. Baay'ee sosoo qurxummii beelaa. Abbuu isa abdii saayyaa. Saayyaan illee bade kunoo saayyaan illee dur. Akkasii. Hin mul'ata ture. Ani gaafa Oromaaniin jira malee fooniin hin jiru dhiyoo kana. Isintu nu barsiisee bara waan kana gaafa. Hafuuraan malee siin galu guyyaa tokko mee intini na gaafatanii. Wangeelaanis boqonnaa tokko lakkoo tokko sanaa dubbannee tu amdii wajjin ennaan gaafan deebisee jedhu na dide bakka hafuuraan malee siif hin galu dhiisi abboo siif maal taate ati qaamtee dhufte har'a siif hin galu bakka dhiisi buyyi yaabbee dhiisiin jedheen. Namni qaame silaa. Hafuuraan malee siif hin galu dheen biraa kutee deeme. Bar guyyuma tokko Yesuus Kiristoos barattootuma isaa Yihuudootaa fi kaan guyyuma tokko hafuura malee isin hin galtu jedhee wooma hafuuraa kana ittiin dubbanne bar. Hafuura isin waan tokkoyyuu barsiiseen beeku. Jecha akkasii barsiiseen beekuun. Kuni waan waldatti gartee bulchiinsa mana waldaa gartee rule and regulation isaan kaayyatanii malee wal adda. Barnoonni Yesuus kallattiidhaan ifatti gartee dhugumaan isinii ma jedha. Nama gaafateef hin deebisa. Bakkuma fedhetti koottaa waldaa iccitii koottaa achina koottaa hin jedhu. Waliigalee nama hin dhibu. Namni afaan Oromoo beeku jaran akkamiin nama dhiba afaan Amaariffaa fi Ingiliffaa deemnee barannaami kunoo. Akkamitti afaan Oromoo siif hin galu gisee naan jedha yeroo ani waan akkas na aarsu hin jiru. Nama na kabaluura na wayya siif hin galu nama naan jedhu. Kanaaf hafuura keessaa ba'a. Wanni hafuura nama barbaachisu hin jirtu Waaqayyo ogummaa nu kenne sammuu nu kenneeti. Warri xayyaara tolche kun bar hafuura qulqulluutti hin fayyadamne bar sammuu fayyadame. Phaawulos mataan isaatu hamaa fi gaarii adda baafadhaa jedhaa bar qoradhaa dubbisaa. Kotta adda baafadhaa jiran. Isa kamtu dhugaa isa kamtu dhara. Amantiin lama dhugaa ta'uu hin dandeessu. Jireenyi bara baraa kan kiristaanaatii fi kan islaamaa jedhamee hin jiru. Rabbiin tokkuma qopheesse. Yesuus Kiristoosu mana isaatii miti. Iddoon itti nama yaamusan kan isaatii miti kan abbaa kootiiti jedhaa bar. Mana abbaa koo keessa iddoo baay'ee jira. Isiniif hin qopheessuu deema jedhee bar. Mana isaatii miti. Gana qophaa oddoo manni keessan. Gana qophaa oddoo gana ijaaramuu jira. Dhagaarraa immoo dhoqqeerraa qorqorroorraa ijaaramuu deema. Amu Yesuus Kiristoos eega biyya lafaarraa deeme waggaa meeqa jedhan? Waggaa 2000 fi maal jedhanii akka faranjiititti? Akka faranjiitti 2025 jechaa jiru mitiire? Ammallee ijaaruma jira. Ijaaramaa ma jira amma inni tokko du'aa ka'eetu kiristaanota keessaa barigaa kana eenyuun maqaan isaa ijoollee. Du'aa ka'een du'eeni Waaqayyo na kitaaba isaa dubbiseen ture Waaqayyo na ajjeesee na kaasee dhaqeeni mana korgeen dhufe garuu manni koreefuu godoo xiqqoo tokko koreefuu walirra bu'aa jirti. Waggaan kana tajaajile maaf akkas ta'e manni ko jedhee gaafadheennaan ati guyyaa tokko rakkataa bichaa gargaarte isheetu si ijaarame isheen kun naan jedhe. Wallahi rakkisa. Waaqayyoon waggaa 2000 fi bara waggaa 2025 itti fudhattu waa qopheessu waaqa akkami? Waaqayyoon tahiidhaan waa qopheessa. Ajaa'iba. Maali faranjiin chaayinaanuu dachii tana waggaa meeqatti muraasa keessa dalide waggaa 2000 ittiin fudhattu. Maal ta'e Waaqayyoon waan na dhibe ammoo waan biraa kan na dhibe Yesuus Kiristoos gaafa deebi'u baasaboora Itoophiyaa fudhatamu kan Yihuudaa fudhatee biyya lafaa irra deema.
Itoophiyaan dhufa dheera ni Maatiyos. Innaqo abiyyiin innaqu ka Yaa. akkami biyya takka baasaboora malee adii fi gura hin seentu ka ani Yesuus jedhee seenaa Gosoota Israa'el qofaa fedhenni 12. bar gosoota Israa'eluu 12tu balbala wal achirratti barreeffamee jira bar Yuudaalleen kan inni dabarsee kannellee kursiin isaanii irratti maqaan barreeffamee jira waajiin faana isaan seenuu deemame isaan seena Waajiin biyya faranjii waan jiruuf tari'achumaan itti xagaachuu guddifachaa galuu barbaada fakkaata. yoo biyya faranjii jiraate faranjii fi barattoonni Yesuus wal fakkaatti gurraachaa miti waajiin eessa seena gad deebisanii Tarii yoo lammummaa isaa gara sanatti cheenji godhate mokkoruu danda'a carraa isaa yaalu. dhiphoodha balbalti san hin seena nama muraasa Allah hin seena dafa Ameerikaa jedhana Allah hilasiin hiyya balbala san irraan hin seentan jedhee bar kanaaf nama dhiba jedhana Yesuus Kiristoos ofiifuu Waaqayyo irraa gartee yaani jireenya bara bara ofiifuu barbaada gartee Yesuus Kiristoos bar gaafa biyya lafaarra jiru akka isaan jedhanitti fannoo takka baadhachiisanii fannoo irra nama ajjeesan san tahattuu fi gamanaa fi hattuu jidduutti Yesuus Kiristoos yakka malee hidhame kana biyyi lafaa kun hundi gaafa inni deebi'u waldaan hundi fannoo fannistee jirti laalee mas deebi'uun oolu fakkaatan. Maatiyos 15:9 irratti na waaqeffachuun isaanii akkasumaani jedheera. Akkasuma jedhe maya bilaashuma jedhe bar bilaashuma Akkasumaan na waaqeffatu. wallahi warakkanne yaa jira waa naman dhibu wangeelli wallahi salphaa naman dhibu karumatti fi hosi qaceelcha karuma Yesuus si oofe Sheek Paawulos Firaadii isaati dubbii Yesuus fudhadhaa jetteetti hittoos Qolaasiyaas ergaa na dubbisanii yaa habiibi ergaa 16 ergaa abiyyiin gara mootummaa Ameerikaa gara Israa'el gara Awurooppaadha gara Kanaadaa ergee jechuudha ergaa dabdaabbee xalayaa yaa Ximooxiyoos yaa Filiiphiyoos yaa obboleessa koo nagaa jaakketaan sibira dhiise tokko nagaa ollaan nagaa jedhaa bar Paawulos maatiin naadhaama akkami biyyi qilleensi nagaan gooftaa Yesuus akkana isiniif haa ta'u jedha waan namni nagaa wal dabdaabbee waliif barreessu dubbii waaqayyootiin waan jette jabaadha ka akkamitti dubbii waaqayyoota mee fakkeenya isinii dubbisaa qoya akkasumalee fudhattanii annuti akkana dubbachuun fadhu ragaadha ragaa waan jedhu mee dhaggeeffadha ergaa akkuma ammoo asiin dura guyyaa viidiyoo takka irratti arge waan hedduu deebisee fi ergaa mee dhaggeeffadha dubbiin Yesuus wangeelotuma afran keessa jirti jedhan biyya lafaarra waggaa 3 fi ji'a 6 maal kan jiraate Yesuus Kiristoos Maatiyos Marqos Luqaas Yohaannis bichaa keessa qalama diimaadhaan dubbii Yesuus jettee faranjiin ka wangeela isinii fidde iskoolaariin nuni Oromoon iskoolaarota hin qabdu bar hin qabdu beekamoota addunyaa doktoroota piroofeesoroota addunyaa isaantu lafa kaa'e wangeelota afran kana keessa malee barsiisni Yesuus bakka biraa takka yeellam wala kakumufaa keessa hin jiru wala ergaa Paawulos keessa illee hin jiru dubbiin Yesuus dubbate kun ilaala akka jiru mee dhaggeeffadha eega ergaa Yohaannis gartee Maatiyos Marqos Luqaas Yohaannis jennee boote gartee maal jedha ergaa Paawulos gara gartee warra Roomaatitti ergee jedha bootun Yesuustu ergee waan kana amoo hin dubbattani nama Waaqayyoo jirtani Sagaleetu na bira jira kanaafan qabadhe. eeywa ayyaayya qabadhu ergaa Yesuustu gartee gara Roomaatitti Yesuustu barreesse moo Paawulostu barreesse dubbi Paawulostu barreesse. akkas dabdaabbee inni barreesse biyya sanii warra mootummaa sanii barreesse Yesuus itti barreesse ofii barreesse ergaa san futanii sagalee Waaqayyoo yeroo jettan yaa jaran sheem eega akkas taate mallasuu ergaa Paawulos dara wali qabaa kitaabatti mallasuu addunyaa kana bakka ittiin barreessin hin qabu mootummaa biyya lafaa kana hundatti wali gallee ammas deebi ammas maal jedha ergaa warra Qolaasiyaasii jedha ergaadha dabdaabbee seera namatti katabu mootummaan tokko nama katabachi garreessa kan lammaffaa fi sadaffaa jedha ergaa gara warra Gaalaattiyaa sana Yesuusii Gaalaattiyaa barreesse Gaalaattiyaa Yesuustu dhaqe barattoota achitti erge Yesuus ajaa'ib eenyu ergeme barattoota isaa Paawulosis ergamaa Jecha hafuura Waaqayyoo jedhu fayyadamu isaan yeroo baay'ee hafuura isaan barreeffame jedhanii amanu garuu kanaan hin shawwadamnu ree maal goona addatti jecha sana kan dubbate Paawulos bichaadha. gara Qolaasiyaas gara Tasaloniqee oh my god dabdaabee namtichi nama katabee bara tokkoffaa lammaffaa Ximooxiyoos tokkoffaa Ximooxiyoos lammaffaa Tiitos tana warri jaalatan gaa Tiitos 2:9 kana hunda gaa nuuf fidanii bara aboo Yesuus akkana jedhe Paawulos nu dhaqaa Paawulos ayyee ergaa Yaaqoob
ergaa gartee isa dura ergamaadha kanneen jechuudha. Mee dubbii Yesuus dubbii sagalee waaqayyoo teettan takkaan isin dubbisa qoya. Isin dubbisa maqaa isaatiin maqaa mootiin dubbisarra. Maqaa Yesuus hin jettanii fixxanii mee? Maqaa mootiin dubbisnama. Okay. Akkana jedha. Kunoo Qorontos akkana jedha. Dhaggee bara tokkuma tokko irratti nagaa jedha boo Qorontos isa dura. Isa dura nagaa matu nagaan isiniif haa ta'u nagaa jedha. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'uudhaaf kanaan waamame jedha. Ifuma ragaa fi walaa. Jara nani Yesuusin argeen dhufe akkana barreessinaan jeeyu jedhu numa amantan jechuu isin. Phaawulosu fudhattanii bar. Phaawulos ofiif gartee ifaan dhufe eenyu ati jennaan gartee ani Yesuusinaan jee gara Damask. Ajaa'ib Rabbi. Eenyu ragaa beeku Yesuus guyyuma tokko Phaawulos jee maqaa Phaawulos dubbatee hin beeku. Hayye. Gara waldaa Waaqayyoo isa mandara gartee Qorontos jiru gara warra gartee karaa Kiristoos Yesuus qulqulleeffamanii warra iddoo garagaraatti maqaa Kiristoos Yesuus gooftaa hundumaa keenya waamamtan hundumaa wajjin qulqulloota ta'uudhaaf waamamtanii kana caafuu kooti jedhe boo kana caafuu kooti waan ifi caafemu. Waaqayyo abbaa keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaa isiniif haa kennu jedhe boo kana isaan eebbisu jira sagalee Waaqayyooti kun. Waan fi haasa'u jiru namtichi fi katabu jiru. Aboo akkanatti ergaan kun akkana ammoo Abuu Xalaa akkana nagaan gartee Rabbi isiniif haa ta'u akkana jedhee waan kana anaa isinii barreesse malee dubbii Waaqayyooti miti bar. Rabbiin isin haa eebbisu jechuun anuma waan dubbii Waaqayyooti jettan. Tan lammaffaa tana dhayinaa qooya ammas. Achi booda isiniif hin kannaanii keessaa hin miliqa. Ayyo. Akka lammaffaadha. Taap godhaa jira namana. Yes. Okay, akkana jedha bar Phaawulos kuno. Yaa obboloota koo rakkinni kutaa biyya Asiyaa keessatti nu irra ga'e attam ture akka beektan in jaalanna akka beektan in jaalanna rakkinni sun hamma nuhi baacuu dadhabnutti saffara malee ulfaataa waan ta'eef jireenyatti hafuu keenyaaf iyyuu abdii kutannee turree jedha. Akkanuma ofirraa waan ni barreessa boona. Ongeela irraan fadhe boo. Akkasii abdii Musaan dubbatu. Xalaa dubbadhaa boo. Abuu Xalaa. Maatii. Halo man. Maal jette boleessu nagaan siif haa ta'u. Walumaan jirtu. Jirtu akkam karakkal takkatuma jettee. Maal jetta? Lallabda akkatuma jettee gooftaan si gargaara dhugaa dubbachaa jirta. Ameen akkasii mee. Itti fufi lallabe ammayyoo dhaga'u nama hundumaatti beesaa jirta dhugaa gooftaa waa'ee Kiristoos kana. Adarasi harka jira. Fudhannee bari hin fudhattan malee isin. Baga fudhatteen dhugaa bagumsi gargaarisiin. Ameen. Hin fudhattaa too? Indeetta maneen jira inni immoo. Maalitti amante? Yesuus Kiristoos waaqa lafa uumetti amanee jira. Yesuus waaqa? Yesuus waaqa? Eeka. Ati waaqa jedhee immoo Yesuus to'ani waaqa jedhee? Ofisa waaqa dhanni uuma waaqa lafaadha ka maal godhate. Akkasiin hin jedhu. Kallattiidhaan Yesuus Kiristoos kan inni wangeela dubbisee argee Yesuus ani ilma namaati jedha. Anuma kan dubbisee argee. Maal dubbisee argite maatii? Ani kanan arginu hubadhe moo Yesuus Kiristoos uuma waaqa lafa akka ta'e. Maal uume? Waan hundumaa harka isaatti uume. Waaqayyo seera uumamaa takka irratti Waaqayyo jalqaba battiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedha. Waaqayyo kami? Eenyu? Ofisa uume moo eenyu jedhe waaqichi waaqa isa kamidha? Waaqayyo akka jedhu kakuu moofaa keessatti Museen akka jedhu Waaqayyo abbaatu bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedha.
Abbateedha. jalqabatti seera uumamaa takka takka dubbisime. Inni immoo Yesuus Kiristoos Waaqayyo maal jedhe kottaa akka bifa fakkeetti keenyatti nama uumna hin jenne. Asattiin hin jedhe. Okay, Waaqayyo okay. Bantii waaqaa fi lafa adda uume namarratti gargaarsifatee dadhabee. Hin jenne. Eh? Yesuus kottaa akka bifa fakkeetti keenyatti nama uumna hin jenne Waaqayyo. Eenyu yaa? Yesuus kottu jedhee Yesuus yaame. Yeroo sana eenyutu bira jirattee yaadda? Ani hin beeku. Hin beektu? Eenyu yaame? Yesuus kottu hafuura qulqulluu kottu kottaan qaama meeqa yaama? Qaama meeqa? Akka afaan Oromootitti. Tokkoof isa ol kan ta'eera kan baay'ina kan ibsu kottaa kan jedhu kun. Okay, eenyutu Yesuus fi hafuura qulqulluudha yaame siin jedhe? Yeroo sanatti kan bira jiru eenyu jettee yaadda? Malaayikoon seexaanin eessa turan? Eessa turan? Seexana wajjin uume chaarta Waaqayyo nama? Eessa turanii siin jedhe siin gaafadhe hafuura seexaanin malaayikoonni eessa turan? Waaqayyo seexana wajjin ture. Waaqayyo seexana wajjin ture chaartaayi? Seexana wajjin nama uume chaartaa? Dura jalqaba seera uumamaa takka takkaa dursa moo seera uumamaa takka 26 kottaa kamtu dursa? Jecha Yesuus jedhe fudhatta jecha Waaqayyo jedhe fudhatamuun hin fudhattooti. Naan fudhadha waan siin jedhe jecha Waaqaarraa jalqaba wangeelli nama harkaa qabu kun eessarraa eegala? Wangeelli kun eessarraa jalqaba? Namoonni eessarraa jalqaba? Jallisuuf hin fiigillu waan dhugaa jiru tokko mee? Waan siin jedhe wangeelli harkaa qabu kun seera uumamaa tokko tokkorra jalqabaami? No. Waan tokko jallistee jechuudha. Amma fakkii bifatti namni wanta sana dadhabudha. Gurba waan jedhe maatii koo ani waan hin jallisan seera kottaa akka bifa keenyaan nama uumna. Kottaa akka bifa fakkaattii keenyatti nama uumna kan jedhe kan bira yeroo sana kan bira jiru seexana. Naan fudhadha waan siin jedhe sanitti waan siin jedhe kottaatu dura wangeelli kottaa akka bifa keenyaatti gartee ilma namaa uumna jedheeti kakuu seera uumamaa tokko tokkorra jira moo seera uumamaa irra waan tokko tokko jiru maaltu jira? Waliin mari'adha. Maal jette obboleessu asii jechaa jira? Maal jette? Waan siin jedhe seera uumamaa takka takkarra kottaa akka bifa keenyaan nama uumna kan jedhu jira moo waan biraa jira? Waan akkasii jechaa si jamma sanas haa ta'u 26 irras haa ta'u kan jiraatu garuu Waaqa uumaaf lafaa kan ta'e Yesuus Kiristoos uumaa akka ta'e. Aan siin dinne waan siin jedhe maatii konko nagaan siifata fooniif hafuuratti himee deebi. Waan siin jedhe. Siif illee haa ta'u. Ameen. Miiraan hin deemu sagalee Waaqayyooti siyaasaa haasa'utti hin jirru beek. Waan siin jedhe seera uumamaa tokko tokko irratti kottaa akka bifa keenyaan nama uumna kan jedhuutu achirra jira moo hin jiru? Jira. Seera uumamaa takka takkarra moo? Na hin jiru. Jira. Seera uumamaa takka takka irratti kottaa akka bifa keenyaatti nama uumnaa jedha? Maal jedhee jirash? Hin jedhu. Seera uumamaa takka takka irratti kana jedha. Jalqaba Waaqayyo bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumee jedha. Miti? Tole. Miti? Ishi. Eenyu kan bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume? Waaqayyoodha ka Waaqayyo lafatti jira Waaqayyo madha. Waaqayyo kam? Waaqa meeqatu jira? Tokko. Nus akkasuma inni amanna Waaqa tokko inni amanna nus. Tokkichi san abbaadhaami? Abbaanis ilmis hojii isaanii tokkodha wanta adda godhuun qabu. Gurba seera uumamaa takka takka irratti Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume kan jedhu kun Yesuus ilma moo hafuura qulqulluu moo abbaa? Wanti Waaqa keessa jiruuf wanti lafarra jiru hundinuu wanti ijaan argamuuf wanti ijaan hin argamne warra teessoorra ta'aniif warra mootummaa qaban warra bantiiwwan Waaqa keessa gooftummaa qabaniif aaboo qaban jedhaman sodaataman isaan uumaman wanti hundinuu karaa isaatiin uumame. Dubbii amma jette kana Phaawulos jedhe moo Yesuustu jedhe? Dubbii kana Phaawulostu jedhe moo Yesuus? Yesuus marraa kan Phaawulos kan naasee caljedhee biti yaada mataa isaa kiyaasee otoo hin taane. Dubbiin kun ergaa Phaawulos keessatti moo wangeelota keessa dubbatamte? Ishi faarsa boqonnaa 90 maal sitti fakkaate? Faarsa boqonnaa 90 irratti maal jedha? Maal deebisuu baqatta maaf akkana diddamaatii koo? No si dubbachaa jira waa'ee maatii koo miti tun taane Yesuus Kiristoos
Waaqayyummaa abbaa fi waaqaa ilmaa wanta adda godhu tokko hin jiru. Yesus seera uumamaa meesii dubbisu seera uumamaa qosii dubbisa. Waaqayyo no. Qoy seera uumamaa. Ati ko ne waaqayyoof abbaa maal dabalisi? Seera uumamaa dhaggeeffadhu. Waaqayyo ilmaaf adda maal dabaasa? Tuuta qoy kanan nan jeeqin kaa ba'u sagada. Tuuta nama. Waaqichi kun sakamidha. Waaqichi kun sakamidha. Si gaafachuu deema abboo qoy ka. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedha. Waaqayyo kamtu bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume? Inni waaqichi sun eenyudha? Waaqichi sun eenyudha? Waaqayyo abbaadha. Waaqa abbaa. Waaqayyo abbaadha kan jiru jira? Waaqayyo abbaadha yaa. Waaqayyo abbaatu qofaasatti bantiiwwan waaqaa fi lafa uume jalqabatti kan jiru jira? Paawuloosoo akka jedha Paawuloosoo akka jedhu Qorintoos sii fida qoye nuuf garuu waaqayyo tokko dhaggeeffadhu sii fida qoye akka abbaan akka Yesuus hin uumin dhaabbadhu ragaan sii kanna dhaabbadhu siifin kanna ragaa wajjin dubbanna malee kanan ta'u. Museedhaaf abboomii kan kanne Yesuus immoo waaqayyo abba. Kanan siin jedhu mee waaqayyo Yesuus fi waaqayyo maaf adda baastati? Tokko miti Yesuus tokko miti waaqayyo nuuf garuu Paawuloos waaqayyo tokko jira innis abbaa isa waan hunda uume jedha Ximoo Qorintoos keessaa sii fida qoy didde qoy bareeda jirra goobazii koo. Oke, akkana jedha banadhu wangeela wantaa banadhu Qorintoos isa gartee Qorintoos isa dura lakkoofsa meeqarraa banatta lakkoofsa 8 jaarra banadhu dubbisme banadhu maaf rakkata banadhu ka la banadhu jaanis argisiisu deema akka Yesuus hin ta'in dubbisi ati jecha ila ati me jecha tokko fiilingii tokko qabadhu no abboomu isaati nama guddaa addaan yaa nama guddaa umrii kiyyadhiif umrii keetii isaatiis waa'ee umrii keetii abbaa keessatti faraasoo maati waa'ee miira keessa wangeela keetitti salphatiin wangeela hin qabaati wangeela kee bani ka wangeela bani nan banu sin jechuudha ne ati jechi tokko waan qabatu deemta akka duwwaa Qorintoos isa dura boqonnaa 8 lakkoofsa 6 bani maati salphatan maal salphadha maal waan salphachuun jiru si jama obboleessu sagalee waaqayyo Qorintoos meeqatti dhaggeeffattu bar Qorintoos isa dura lakkoofsa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 bani banatte dubbisi maal jedha sirraa hin dhaggeeffadhe dubbisi nuyi garuu waaqayyo tokkicha jira akkasiin sirri dubbisu nuuf garuu waaqayyo tokkicha jira innis abbaa isa waan dhaabbadhu si gaafatan waaqayyo meeqaa jira tokkotu jiraadha tokkichi san eenyu innis abbaadhaadha gaditu itti fufi dubbisi itti fufta qaal baqaal word by word kalaam bil kalaam maneenoo jedha san tartiibatti deemna goobasi yoo si gal Paawuloos akka jedhu nuuf garuu waaqayyo meeqaa jira jedhe Dhaggeeffadhu dubbisi nuuf garuudhaan waaqa tokkicha jira waan si gal miiran galin siyaasaa miti wanti amantiidha wangeela sagalee waaqayyooti jettuun si hojii dubbisu jiraani yoo sa'a kee weestii godhuu barbaadde deema ani waa baradhee sirraa ati akka waan irraa barattu wal dhaggeeffachuu walii akka galluuf hin deemu Paawuloos akka jedhu nuuf garuu waaqayyo meeqaa jira jedhe waan tokkichi san Yesuus jedhe moo abbaadha jedhe waaqayyo abbaadha jedhe Gobas waaqayyo abbaadha tokkichi waaqayyo abbaa qofa miti gadi siqis dubbisi
Niin dubbisu mintem. Dura waan natti fudhachuu qabdu waaqayyoon tokkichi abbaa qofaami. Bara ni sitti mee kana bolesso ko wan ko Yoo salfatte wangeela kee darbi. insalfannu si Okay, wan hin salfatin waan akka adiidhaan argituufiin boqonnaa kana si fidee si argisiise. Walii gallee? jedhanu si fida jedhetimo an kana olina ishee kana Waan si gaafate hin salfatin an waan jiru si ittiin dabaluu irraan hir'isu. salfachaan jiru bolesso salfachaan jiru man Okay, waaqayyoon tokkoomi. maafa man kun shakkaan jiru itti sikiru bi ani waaqay tokko yoo ta'u abbaan ilma dabaastee Anaaf fide fadhu ila ittiin fufa. aggeeffatu kana isatti waaqa jettu sana isatti waaqa jettu sana nuyi tokkotti amanna abbaanis ilma wanta adda baasu tokko hin Gurbaa kana sitti aman ani akka feete waan feetetti ati amane an waan barreeffamettiin amanuu jira ati sammuu tantee feetu ani kun waaqa kan kiyya ati ko iddoo tokko dubbistee duwwaadha ko iddoo tokko duwwaa dubbistee afaan hubatu iddoo tokko dubbistee akka jedhu Phaawulos hin barre mee wangeela keetis hin barre Phaawulos akka jedhu caafanni qulqullaan hundi gaggeessaa afur qulqulluutiin barreeffame nama gorsuufis nama dinniinuufis nama qaceelchuufis jedha caafanni kanaaf dhaggeeffadhu waan siin jedhe waaqayyo seera uumamaa kan inni dubbise waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedhe waaqayyo abbaadha moo abbaa miti waaqayyo tokko addan baasnu nuyi isa ati abbaadha akka kan jiru barbaada addan baasnu tokkumaadha durumaa durii jiranni durumaa durii jira Qur'aana si fakkaate wangeela gunan dubbisu Phaawulos akka jedhe nuuf garuu yaa sabaa nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jira jedhe yeroo kaanu jecha Phaawulos hin fudhattu akkamitti jecha Phaawulos fudhatteeti ani furadhu wangeela sitti himu jira malee ani wangeela kee guututti itti dhamanu baran ani itti dhamanu atuun fudhattu mee okay waaqayyoon tokkichi abbaa qofa jedhime jedhi tokkumadha maqaa abbaa maqaa ilmaa afur qulqulluu tokkumadha akkas hin jenne Phaawulos akkas hin jenne waan siin jedhe fiilinkii tokko bal'i siyaasa kana wani tokko xiqqoo bal'i siyaasa bal'isee fi walitti mareen laallatuun maybe wangeela osoo ittiin dhalatis dura gobasi na dhaggeeffadhu waan siin jedhe beekuuf itti jiraachuun tokko miti kaa beekuuf itti jiraachuun tokko miti atuu ittiin jiraattu maa naan jette ani ittiin jiraadhaan si jedhe ittiin jiraadhaan kaleessas zaare anytime yesterday today and tomorrow I don't follow I don't care hinan laallatu kun jaalattoon guyyaa tokko harkalaachuun keenaaf jaalattoon miti harkalaachuun keenaaf siin gaafachuu jira baraati atiin mataan kan keetu ani sagalee waaqayyoon fudhadhetu hin fudhattu waan siin jedhe Phaawulos nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jira waaqayyoon tokkicha san Yesuus immoo abbaadha jedhe abbaanis ilmis tokkumaadha wanta adda isaan baasu tokko hin jiru caafata ija kee bani ija tee waaqayyoon lama sii kennatan yoo addaraas himuu danda'u kan bari okay naa dubbisaa yoo dhaggeeffadhu akka jedhu nuuf garuu jedha waan caafame daawwattoota keenya waan caafame diddipheentee dhaggeeffadha akka jedhu nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jira jedhe hayyee innis jedhe abbaa isa waan hundumaa uumee jedhe eenyu ka waan hunda uume jedhe Phaawulos waaqayyoof ilmamaaf adda baastaa akkamitti adda baasuu dandeessa ishi qoy ani addan baasne Yesuus Kiristoos ani wayin dubbachuutti jira Phaawulos kan waan hunda uume abbaadha jedhe moo ilma jedhe Furadde abbaan akka jiru Phaawulos kan iddoo jedhe waaqayyo abbaadhe waaqayyo abbaa fi ilma wanta adda baasu tokko Phaawulos ni kijibe maal kijibe jechuma sirrii dubbate inni tokkodha addan baasni ishi qoy dhuga dubbateemi Insu koko dogogoran qabu macaafni keenya. Dhuga dubbateemi sin jedhe boo faallaan afaan hin deemu waan si gaafata malee sa'aan waan daqiiqaa takka deebisu zaata akka fitti hin godhin maati. Ati ko yaadi kee be wani jechaa tokko ati ko abbaa akkasin ati ko wani jechaa jiru sirraan fixadha kana sirraan fixadha kan waan hunda uume waaqayyo abbaadha jedhe moo Iyesuus jedhe Phaawulos. Jechani jedhe waaqayyo abbaa miti abbaatu waan hunda uume jedhe moo Iyesuus waan hunda uume jedhe Phaawulos. Nuni Adam Yesuusiif maqaan isaa addi tokko Peenxeen jaarraa 20 takka nan galchu wangeela irratti kan caafame Phaawulos kan waan hunda uume abbaadha jedhe moo Yesuus jedhe. Gurba ani peenxee jaarraa 20 takka TikTok irra teessutti hin amanu dubbii teetetti hin amanu dubbii teen furadhan waan caafame kun olaal kan hin dubbisu jiru
Paulus kan waan hunda uume abbaadha jedhee moo ilma jedhe? Addaan baasiin abbaa isitti na kan hin deebiin isitti na obbolees abbaadha. Mee bakka tokko jedhu sana baasisiisa. Akkasii arjaa maal jette? Bakka adda bahuu dhoggu sana baasisiisa mee tokko bakka jedhu. Nin jiru waan ani kunoo Paawulos akka jedhu bar nuuf garuu yaa sabaa jedhe nuuf garuu Waaqayyo tokkichaatu jira jedhe tokkichinis abbaa isa waan hundumaa uume jedha Paawulos seera uumamaa keessatti tokko irratti Waaqayyo jalqaba bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume jedha Waaqayyoon bantiiwwan waaqaa fi lafaa gargaarsa malee uume san abbaadha moo ilma jennaan dide abbaadhaan jedhe abbaa miti naan jedhe Waaqayyo yeroo jedhamu abbaadhatti jedhama. Kuno Paulus hiikee jira. Abbaaf ilma dambaaf naan jira. Maa Paulus adda baase? Yaa pente. Maaluma taatan yaa penta qotte. Rabbi rahmata isin yaa godhu. An wangeela gaafan harka dhufe hin rakkattan. Hin ciqqatin. An boqonnaa takka malee isin hojii lamannaa sa'u. Ete kuno lafa kaa'e isin. Biyya akkam nagaa. Ajaa'iba Rabbi. Alex. Hello. Maka Abu Mazin sendra haruk kutu galgala kan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana aruf tetap mereka. Ya, Zuri. Me warra jirtan itti fufaa bakka Abdul Fattah